Yooyyaa shamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota har'aa keessatti immoo kan ilaallu dhaggeeffattoo kan koo akkaataa ittiin bilbila keessan irratti alaaramii guuttatanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa biyyoota guuttatan keessatti dhaggeeffattoota kan koo yeroo balballi rukutamu akkanumallee gibbiin keessa mooraa tokko keessa yeroo rukutamu alaaramii qaba jechuudha. Bilbilis alaaramii qaba. Saatii irra guutuudhaan saatii san irratti alaaramii guuttachuu ni dandeessanii. Egaa teknooloojiin biyyoota guddatan keessatti baay'ee bal'atee jira. Biyyoota keenya keessatti garuu bilbila keessanitti fayyadamuudhaan alaaramii akkaataa ittiin guuttachuu dandeessanidha. Alaaramii qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo garaagarummaa biyyoota irraa biyyootatti saatiin qabus asirratti ni ilaalla. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee Ameerikaatti saatiin amma irratti argamu kun saatii meeqa akka ta'e beekuu ni danda'a. Akkaataa ittiin beekuu dandeessanillee isinitti agarsiisa. Aappii kana baay'een keessan bilbila keessan irraa qabaachuu dandeessanii. Aappii Clock jedhamu bilbila keessan irraa ni qabdanii. Warroonni hin qabne immoo aappii kana buufadhaadha. Aappiin kun addaadha. Biyyoota addunyaa kanarratti argaman hunda isaaniitu biyyoota keenya irraa saatii garaagarummaa saatii jiru isinitti agarsiisa salphumatti jechuudha. Bifa kaartaatiin illee ta'uu danda'a. Bifa barreeffamaatiin akka isin barbaadanitti jechuudha. Har'a alaaramii akkaataa ittiin guuttachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Keessattuu warroonni musliima taatan yeroon kun yeroo ramadaanaa waan ta'eef alaaramii guuttatanii obboroo ka'uu ni dandeessanii. Kana qofaa miti alaaramii guuttachuun kan isin tajaajilu dhaggeeffattoota kan koo karoora adda addaa yookaan immoo nama wajjin wal quunnamuudhaaf saatii tokko irratti beellama yoo qabaatan beellama sanillee saatii saniin dhaqqabdanii gahuudhaaf alaaramiin guuttachuun murteessaadha. Keessattuu saatii torbatti nama tokko wajjin ani beellama qaba yoo ta'e beellama san kabajee dhaquudhaaf bilbiluma kan koo irratti jechuudha. Bilbila kanarratti alaaramii nan guuttadha. Alaaramii yeroo guuttadhu saatii san yeroo gahetti bilbilli kan koo sagalee ani rakkaadheen sirbaan ta'uu danda'a, muuziqaan ta'uu danda'a, akkanumallee riingitoonii adda addaatiin ta'uu danda'a. So wantuma isin irra kaattanii sagalee saniin asin beeksisaa jechuudha. Isinitti iyyiti yeroo isinitti iyyutti asin saatiin sun saatiin beellamaa gahuu ni beektunu. Akkanumallee warroonni musliima taatan obboroo ka'uudhaaf saatii san irratti yoo guuttattan saatii obborootiin kaatan jechuudha. Alaaarmiin kun isin kaasa hirribaa jechuudha. Baay'eedha faayidaan alaaarmii jechuudha. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Warroota hin beekneef warroonni na gaafattaniif viidiyoo kana qabadhee dhufee jira. Ani boyda channel kan koo Soofuma Raap irra warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiin bu'uun keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuu hin irraanfatina. Viidiyoon kun namoota baay'een tajaajilan ni fayyadettanii yoo yaaddan immoo share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo alaaramii guuttachuudhaaf jechuudha. Keessattuu kun ji'a ramadaanaati warroonni musliima taatan jechuudha. Egaa alaaramii bilbila keessan irratti guuttachuun murteessaadha. Obboroo ka'uudhaaf jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee beellamallee yoo qabaattan namoonni beellama adda addaa qabaatan nama wajjin qabdan saatii san irratti guuttachuudhaan akka bilbila keessan isin yaadachiisu gochuu dandeessanii. Alaaramniin akka yaadachiisaatti isin qalqaaraa bilbila keessan irratti baay'een namoota ittiin fayyadaman alaaramii kana irratti namoonni itti fayyadamtan immoo kanaan durayyuu ni beektu haala ittiin fayyadamtan namoonni hanga ammaatti ittiin fayyadamin amma isinitti agarsiisa. Duraan dursee aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu salphumatti bakka viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan description jala linkii telegiraama kan kootii kaa'ee jira. Achirraa linkii san tuquudhaan gara telegiraama kan kootii dhaquudhaan telegiraama kan koo chaanala kan koo telegiraama irraa buufachuu dandeessanii. Salphumatti immoo telegiraama irra seenuudhaan telegiraama keessan irra jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bakka sarchi baarii kanarratti akkuma iskiriin irratti isiniif barreessa kana barreessitanii @Soofuma Raap jechuudhaan barreessitanii wal qabsiiftanii jechuudha. Ergasii haala kanaan isin dhufa dhaggeeffattoota kan koo Soofuma Miidiyaa kan jedhu kanarratti kilik gootan nama 1000 ol qaba. Isa kanarratti kilik godhinaadha. Soofuma Raap kan jedhu kana sontaane Soofuma Miidiyaa kan jedhu keessa seentanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo dhuma kanarratti linkii aappichaa isiniif ka'a. Aappichaas tuquudhaan buufadhaa jedhee irratti isiniif barreessee isuma irratti kilik gochuudhaan gara Play Storeetti isin fudhata. Play Store irraa buufachuu ni dandeessan jechuudha. Aappii kana salphumatti amma itti fayyadama aappii kana isinitti agarsiisu. Egaa alaaramii guuttachuudhaaf jalqaba aappii kana kilik gochuudhaan keessan seentu. Warroonni kanaan dura ittiin fayyadamin aappii keessan jechuudha. Aappii kanatti warroonni hin fayyadamin permission isin gaafata allow gochuudhaan permission ni kennitanii fi ergasii yeroo keessa seentan kana fakkaata wantoota sadiitu argama. Jalqaba irratti bakka alaaramii itti gootanidha. Alaaramii kan jedhudha. Bakka nama isinitti agarsiisaa jiru. Inni itti aanu immoo world clock kan jedhudha. Saatiiwwan addunyaa kanarratti argaman isinitti agarsiisa. Inni dhumaa immoo stop watch kan jedhudha. Egaa kana namoonni dorgommiiwwan adda addaa adeemsisan sa'aatii qabuudhaaf kan isin tajaajiludha. Sadeen isaaniitu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti alaaramii akkaataa ittiin guuttachuu dandeessan isinitti agarsiisu. Duraan dursee alaaramii guuttachuu keessaniin duratti dhaggeeffattoota kan koo wanti isin sirreessuu qabdanii fi beekuu qabdan bilbili keessan sa'aatiin kan lakka'u akkamitti akka Awurooppaatti immoo akka Itoophiyaatti kan jedhu adda baafachuun murteessaadha. Sababni isaas sa'aatii akka hin dogoggorreef jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo kan lakka'u akka Awurooppaanotaatti waan ta'eef kaasee sa'aatii duwwaa irraa kaasee hamma
sa'aatii 24tti ni hojjeta jechuudha. Kanaafiyyuu sa'aatii 24 guutuu ni hojjeta jechuudha. Halkaniif guyyaa namoonni tokko immoo yeroo guuttatan sa'aatii 12 qofa guuttachuu dandeessanii sa'aatii 12 san halkanillee riigootanii irra deebitan waan ta'eef sa'aatii of eeggannoodhaan guuttachuu hin irraanfatinaadha. Alaarmii amma akkaataa ittiin guuttattan isinitti agarsiisa. Guyyaa barbaadanillee keessaa filachuu dandeessan. Guyyoota torbanii hunda irratti sa'aatii san irrattillee akka alaarmiin isin beeksisuu fi isin yaadachiisu gochuu dandeessanii. Amma guutumaan guututti mee isinitti agarsiisu. Alaarmii haaraa uumuudhaaf mallattoo eda'uu kanarratti kilik gootan. Jalqaba alaarmii irra jiraachuu hin irraanfatinaadha. Alaarmii kanarra ta'a. Ergasii immoo mallattoo eda'uu kana irra kilik gootan. Akkuma asirratti argattan sa'aatii asirra guuttadha isiniin jedha. Fakkeenyaaf an asirra guuttadhee isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo amma sa'aatiin akka Itoophiyaatti jechuudha 8:20 herruudha. So sa'aatii muraasa guuttadhee isinitti agarsiisu. Achumaan alaarmiin kunillee akkamitti akka iyyu isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Awuroopaanotaatti isinii jedhettidha sa'aatii 14 duwwaa irratti guuttachuu danda'a. Daqiiqaa wajjinillee daqiiqaan isa kanadha. Daqiiqaan asirratti sa'aatiin asirratti jira jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu beektan jedhee yaada duwwaa nan barbaada. 8 duwwaa gochuu barbaada waan ta'eef. So akkuma asirratti argartan 14 duwwaadha. Asirratti sa'aatii 8 irra guuttachaa jira jechuudha. Akka biyya keenyaatti akka Awuroopaanotaatti sa'aatii 14 duwwaa ta'a jechuudha. Sa'aatii hin dogongoreenaadha. Ergasii immoo asirra guyyaa filattan. Guyyoota tokkoon fakkeenyaaf an sandeedha guyyaan irratti argamu guyyaa dilbataa waan ta'eef asirratti mandee irratti tiik gochuu dandeessan. Tuesday ta'uu danda'a. Akkanumallee Wednesday ta'uu danda'a. Akkanumallee Tuesday ta'uu danda'a. Friday, Sunday, Saturday kan jedhu kanneen hundayyuu Saturday, Sunday kan jedhu kanneen hundayyuu jechuudha dhaggeeffattoota kan Monday irraa kaasee hanga Sunday guyyoota argaman keessaa tiik gochuudhaan akkasii yaadachiisu gochuu dandeessanii yeroo hundayyuu alaarmii kana yeroo guddan guyyaa kanatti jechuudha sa'aatii kanatti guyyaa isin guuttattan Monday ta'uu danda'a. Isin amma fakkeenyaaf hundarratti tiik godhan Monday yoo keessaa filanne Monday hundayyuu filachuu dandeessan garuu guyyaadhaan sa'aatii sanitti akka isin yaadachiisu yoo barbaadan hundayyuu tiik gootan jechuudha. Bifa kanaan gara magariisaatti isin dhufaa jechuudha. Garuu guyyoota guyyaa har'aatiif Mondayidhaaf, Wiixataaf, Kibxataaf, Sandayidhaaf, Satardeedhaaf yoo barbaadan guyyaa san qofa keessaa filattanii kaawwan immoo ni balleessitanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf an guyyaan har'atti argamu dilbata waan ta'eef dilbata qofa filadhee jira. Akkuma asirratti argartan kan taanu alaarmiin guutuu ni dandeessanii dhiisuus ni dandeessan dhumarratti isinitti agarsiisa. Ergasii alaarmi saawund oon godhattan isa kana. Asirratti of eeggannoo saawundii akka isin agarsiisu sagalee akka isin dhageessisuuf isa kana oon godhatanii jechuudha. Ergasii immoo saawundii kana irratti kilik gochuudhaan egaa dhaggeeffattoota saawundiiwwan isiniif dhiyaatan inni filattu jechuudha. Asirratti sagaleedha. Inni kun vooliyuumiidha. Vooliyuumiin kun guutuu ta'uu qaba jechuudha. Akka sagaleen sirriitti isin agarsiisu akkuma dhagaa jirtan jechuudha. Filachuu barbaadan immoo asirratti ringitoonni kanarratti kilik gootanii ergasii immoo asirratti akkuma asirratti argitan bilbila keessan irratti kan qophaa'e ringitooniiwwan adda addaa jiranii kanneen keessaa tokko ni filattan jechuudha. Kan barbaadan asirraa ni filattanii kanneen keessaa jechuudha. Yoo barbaadan immoo bilbila keessan irraallee filachuu ni dandeessanii mallattoo eda'uu kana tuquudhaan gara muuziqaatti isin fudhata. Muuziqaa bilbila keessan irratti argamu keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessanii. Amma fakkeenyaaf tokko filadhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf Alii Birraa filadhee jira. Alii Birraa filadhee jira. Ergasii immoo dan kan jedhutti asirratti argama. Alii Birraa irratti tiik gootanii ergasii mallattoo kana irratti tiik gootan jechuudha. Mallattoo geengoo kana irratti tiik yeroo gootan isin beeksisa. Ergasii dan kan jedhu kana kilik gootan jechuudha. Haala kanaan Alii Birraa ushururuu kan jedhu sani asirratti ringitoonni godhadheera. Kanneen keessaa filachuu dandeessanii egaa haala kanaan ringitoonni ni filattanii ergasii immoo al tokko duubatti deebitanii bakka kanarratti jechuudha. Isarra kilik gochuudhaan duubatti deebitanii jechuudha. Ammas duubatti deebitanii egaa haala kanaan alaarmichi maqaa Alii Birraa ushururuu kan jedhu kun asirra dhufee jira jechuudha. Vaayibireetii illee akka qabaatu gochuu dandeessa. Vaayibireeshin kan jedhu kanarratti oon gootan isa kanas. Asnoozii illee guuttachuu dandeessa jechuudha. Yeroo meeqa akka irra deebi'ee isin beeksisu daqiiqaa 5f al 3 akka na beeksisu godhee jira. Fakkeenyaaf isnoos kan jedhu kana oon godhatanii asirratti akkuma oon ta'ee jiru kana jechuudha. Ergasii immoo asirra kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan yeroo meeqaaf yeroo 5f yeroo 3 qaba. Forever yeroo hundayyuu akkasiin waamu gochuu dandeessan. Asirratti sa'aatii meeqaaf akka isinitti iyyullee jechuun vaayibireetiin sun yookaan sagaleen sun akka isin dhageessu. Ani daqiiqaa 5f filadhee jira. 10s 15s 30s kastam gochuu dandeessan. Kastam jechuun ofii keessanii guuttachuu dandeessanii daqiiqaa barbaachisu jechuudha. Al meeqa irra deddeebi'ee akkasii waamu gochuu barbaadan immoo asirratti al 3dha 3 times 5 times forever kan jedhu jira. Kanneen keessanii filattanii an 3 times filadhee jira. Daqiiqaa 5f godhee jira. Daqiiqaa 5 al 3 daqiiqaa 5 gidduutti jechuudha. Daqiiqaa 5 na beeksisaa jechuudha. Egaa haala kanaan erga guuttanii booda of duubatti deebitanii jechuudha. Ergasii immoo ammas dhaggeeffattoota kan koo amma wanta fixuu qabnu fidnee jira. Yoo barbaadan immoo amma asirratti alaarmineemii guutuu ni dandeessan. Moo'ee jettanii yoo goottan fakkeenyaaf alaarmineemiin moo'ee ta'a jechuudha. Isin guutuus dhiisuu ni dandeessan. Ergasii immoo seef kan jettu kana kilik gootan. Ergasii dhumarratti yoo geessitan seef kan jettu kana kilik gochuudhaan seef gootanii jechuudha. Mee alaarmiin kun amma hin iyyamoo hin iyyuu kan jedhu wajjin dhaggeeffannaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo.
Akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo jalqaba sa'aatii 8 guutee amma sa'aatiiwwan sirreesseef yeroon anti waraabaa jiru sa'aatii 7 fi daqiiqaa 45 ani san tagarsiisuudhaaf sa'aatii 8 guutee biratti amma daqiiqaa akka sagalee isin cheek gootaniif jechuudha. Akkuma asirratti argartan bifa kanaan waamaa jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessanii kamiyyuu haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessa. Cufuu barbaadan ni cuftanii dismiss kan jedhu kana kilik gochuudhaan ni cuftan. Egaa wanti biraa immoo sa'aatiiwwan addunyaa irratti argaman beekuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf garaagarummaan biyyoota addunyaa irratti argamu sa'aatii biyya keenyaa wajjin wal dorgomsiisuu ni dandeessanii biyya isin itti argamtanii ni jechuudha. Fakkeenyaaf world clock kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo haala amma asirratti argartan Ameerikaa Los Angelesitti namoonni argaman sa'aatii garaagarummaan nu sa'aatii itti qabnu jechuudha. Sa'aatii 10 jechuudha. Baandii kan kootitti sa'aatii 10 itti argama jechuudha. Egaa isaan biratti sa'aatii 3 fi daqiiqaa 46 irratti argamu. Ana biratti immoo sa'aatii 7 fi daqiiqaa 46 irratti argamna jechuudha. Garaagarummaan nuti qabnu sa'aatii 10 garaagarummaa qabna jechuudha. Akkuma asirratti argartan London immoo sa'aatii 2 duubatti harkifata. Isaan kan irratti argaman 11:46 dha. Kan itti argamu immoo sa'aatii 13 fi 46 kana jechuun sa'aatii 2 duubatti harkifannaa jechuudha. Sa'aatii 7 jechuudha akka Itoophiyaatti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee Muqaadishoo fakkeenyaaf Afrikaa keessaa wal fakkaata sa'aatii 13 fi 46 akka Awuroopaanotaatti guute isiniin jedhee jira sa'aatiin kan koo kan laakkaa'u akkasitti sa'aatii 7 fi daqiiqaa 46 jechuudha. Egaa haala kanaan biyya barbaadan beekuu dandeessanii mallattoo iddoo kana qofa kilik gootanii ergasii immoo biyya barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf isin bakka itti argamtan ni filattanii jalqaba irratti biyyoota addunyaa irratti argama kaartaa hundattuu asirratti argama waan ta'eef kaartaa irratti argamtan jechuudha ni filattan. Fakkeenyaaf biyya tokko ni filanna. Fakkeenyaaf warroonni Dubaayitti argamtan sa'aatii biyya keenyaatiin garaagarummaa haa ilaallu. Dubaay kan jedhu kanarratti kilik gootanii asii immoo aad kan jettu jirti aad kan jettu kanarratti kilik gootanii akkuma asirratti argartan Dubaay sa'aatii tokko garaagarummaa qaba nu dursuu jechuudha. Sa'aatii tokko nu dursuu jechuudha. Kanaafiyyuu sa'aatii 14 fi 47 irratti argamu nu garuu sa'aatii 13 fi 47 irratti argamna jechuudha. Egaa haala kanaan saatota biyyoota addunyaa kana irratti argaman kana garaagarummaa biyya keenyaa wajjin qabanillee haala kanaan beekuu dandeessanii. Kan biraa immoo stop watch dha. Stop watch kana immoo start gochuudhaan nama wal dorgomsiisuu dandeessanii nama hinjifate jechuudha. Sa'aatii qabu jechuudha. Wanta biraati miti. Start kan jedhu kana kilik gootanii fiigicha irratti wantoota adda addaa dorgommii adda addaa fiigicha ta'uu danda'a wanta adda addaa irratti namoota wal dorgomsiisuudhaaf kan isin gargaarudha. Start kan jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo namni jalqabaa fakkeenyaaf sekendii kana irratti gala yoo ta'e namni sun maal gootan jechuudha. Laap kan jedhu kana irratti kilik gootan. Sababni isaas kan itti aanu hammam akka itti fufee beektanii jechuudha. Kan itti aanu immoo hammam isaarraa gad ta'ee akka galee beekuudhaaf isin gargaaraa jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamtanii kun nama wal dorgomsiisuudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Taayimer kan jedhu jira. Egaa isarratti illee kilik gootanii taayimii guutuu ni dandeessan. Taayimii san fakkeenyaaf daqiiqaa 3 haa filadhu. Daqiiqaa 3 filadhee sa'aatii dabaluu dandeessanii sa'aatiin sun hanga dhumatutti duubarratti isiniif laakkaa'aa jechuudha. Gara duubaatti jechuudha. Gara duubaatti taayimariin gara duubaatti isiniif laakkaa'aa. Fakkeenyaaf daqiiqaa 3 filadhee isin haaworii illee filachuu fi dandeessan haaworii barbaadan jechuudha. Asirratti lakkoofsaan filachuu fi dandeessanii ani garuu daqiiqaa qofa filadhee daqiiqaa 3 qofa filadhee maaliif isinitti agarsiisuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffattoota koo wanta biraa hin barbaadu jechuudha. Daqiiqaa 3 filadheedha. Ergasii startiidha. Ergasii immoo duubatti laakkaa'uu jalqaba. Daqiiqaa 2 fi sekendii 55 irra gahee jira akkuma asirratti argartan. Haala kanaan akka duubatti laakkaa'u gochuu dandeessanii wanta tokko qabachuudhaan saagaa sa'aatiin kun dhumatutti bakka kana ni gaha jettanii yoo yaaddan haala kanaan qabachuudhaan ofillee sirriitti madaaluu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo walumaa galatti aappii kana haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Alaarmiidhaan wal qabatee akkaataa ittiin guuttachuu dandeessanii fi beellamas nama wajjin yoo qabaattan akkanumallee warroonni musliima taatan obboroo ka'uudhaaf alaarmiin baay'ee tokko murteessaadha. Kana qofa miti jiruuf jireenya keessan keessatti illee karoora yoo qabaattan karoora san sa'aatii saniin deemuudhaaf alaarmii irratti guuttachuu ni dandeessanii. Alaarmiiwwan dabalataa baay'ee guuttachuu ni dandeessanii. Guyyaa kana hundayyuu sa'aatiidhaan addaan guuttanii alaarmii guuttachuu ni dandeessan waan ta'eef alaarmii guuttachuudhaan itti fayyadamaadha. Bilbila keessan faayidaa bal'aa qaba. Faayidaawwan akkanaa kana illee bilbila keessan irratti itti fayyadamuu ni dandeessu waan ta'eef akka itti fayyadamtaniif viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufe. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada ni tajaajila jettanii yoo yaaddan immoo share gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana like godhaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.